Akkam jirtu nagaa fayyaa qabdanii alhamdulillah. Gaaffii teessan irra dhaabbanneeti har'as deebinee jirra alhamdulillah. Haaluma kanaan rabbiin walitti wal nu quunnamsiisuu jecha walquunnamuu kan jaallan nu mijeessu jecha darsiin teenya akkuma itti fufee jirti. Dubartii ulfaa yoo isiin haqqiftu gaaffiin akkanatti dubartii ulfaa yeroo isiin haqqistu takkaa'u nama yeroo ulfii isii eegale qoonqoo tuquu hin dandeenye qoonqootu ittinuma haqqistu haqqisaan itti heddummaatu. Odoo dawaa miidhaa ulfaa fi isii sirra geessu hin ta'in kaniinaa fi sayidalaadha takkaa'u faarmaasiidhaa waan furan odoo hin ta'in akaakiltii irraa maal fayyadamaniiti ofirraa dhaabanii inni duraa isa kana. Inni lammaffaa dhiira yeroo karaa deemu takkaa'u ijoollee ta'uu nama guddaas ta'u yeroo karaa deemu makiinarra adeemu karaa haree hoggaa deemu haqqisu makiinaan isaan deemuudhaaf lafa laaluu baatus haqqisu jira. Namni makiinaa seenu koruu haqqisu kunoo akkamii dhimma kanarraa haasofna. Kaniinaan alatti akkaataa itti ofirraa dhaabuu danda'an. Akkaataa 8 jira dhimma lamaan kan akkaataa itti ofirraa dhaabisan haqqisaa waan jedhamu kana ofirraa dhaaban. Gamaa akaakiltiitiin jechuudha. Mana keessa akka dhaabuun 8 jira. Sanirraa irraa afuruma haasofna. Yeroo nu fute inshaallah rabbi jee afran kaan gizee biraatii deebina. Galatoomaan isiniin jaa akkasuma yuutuub keenya kana maatii ta'uudhaan waan haaraa asirra gadhiifnu nu hordofa. Gaaffii qabdanii fi yaada qabdanis akkanuma nu dhiyeessaa isiniin jenna galatooma. Innaa gara gaaffii teenyatti deebina. Gara deebisaatti deemna. Inni tokkoffaa namni yoo dubartiin ulfa garaa qabdu haqqisaan isii dararu lolloociin isii darartu mana keessatti yoo rummaana nyaatte haqqisaan irraa dhaabbataa jechuudha. Saaqoon koo nyaatte yoo isii lolloociin isii kaase rummaana qulqullii qabu bareedaa isaa yoo firii isaa nyaatte irraa dhaabaa jechuudha. Innaa inni lammaffaa baradoolee takka jira hoteela gurguddaa keessa jirti isiin suni. Hoggaa bishaan qabbaneeffachuu fedhan akka firii giiroo fakkaattii kurfooytee teessi baradoo san firii fuudhanii keessa darbatanii jechuudha qaruuroo bishaanii dhugan tana keessa. Isiin sunis nama lolloociin itti jirtu mana keessaa qabannaan isii takka liqimsinaanis bareedu irraa dhaabbataa jechuudha lolloociin akkisaa. Inni sadaffaa naanaa jaanii jira. Baala xiqqishaa tokko akka reehaan saakayyoo fakkaata. Mooruma keessatti xaasaa keessatti guddisuunis ni danda'ama. Alattis dallaa keessattis bikkuma fedhattu meeyira isa sanis yoo agarte baala isaa firii sadii fuutee danfistuu sirraa dhaabbataa jechuudha. Danfistee bishaan isaa jalaa mirtee dhugdee sirraa dhaabbataa jechuudha. Inni afuraffaadha. Wanni haqqisaa namarraa dhaabu carqii yeroo shaawara guddaa seenan ittiin qaama qorfatan tana jira. Isiin sun ammoo cicciramtee maasta harkaa jira. Yoo isii harkaa san bishaan qabbanaa'aadhaan jiistee bishaan qabbanaa'aa san jiistee morma keetitti marattee laggisiidhaaf yeroo haqqisaan si eegale san akkasitti teessee lolloociin si eegale san yoo teesseen sirraa dhaabbataa jechuudha. Maaliif qaamni kan kee shaakala baradootiin alaa shaakalamee waan jiruuf xiyyeeffannaan isaa gamasii waan ta'eef jecha bakka dirqama sirraa dhaabbataa jechuudha. Kanaaf carraa afran kanaanii ofirraa dhaabbisuu dandeessaa jechuudha. Akkaataa haqqisaatti ofirraa dhaaban keessaa. Innaa carraa afran kaanis inshaallah rabbi jee boroo walitti deebina. Hedduu galatoomaan isiniin jaa sawumaatuuf naaf fudhuu dhabe malee silaa yeroo hundaan isin wal quunnamuu barbaada. Kanaaf galatoomaa haala jiru wal bira dabarsinee sa'aas takaakallee bal'inaan walitti deebina. Gaaffii fi yaada qabdan nu barreessaa isiniin jaa hedduun isin jaalladha galatoomaa baay'ee.